Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaa. Reediyoon Afuura Biyyaa qophii ishee har'aa qabattee dhiyaatteetti. Waggooggaatti si'a lamaa walga'iisaa kan godhatu waldaan qormaata Oromoo yookaanis osaan walga'iisaa isa walakkeessa waggaa guyyootii muraasa booda godhachuudhaaf adeema. Xiyyeeffannaan walga'iisaa isa lanaa kanaa maal laata? Walga'iisaa isa lanaa kanaa walga'iisaa isa kanaan duraarra maaltu adda godha? Dr. Ibrahim Ammeelamoo pirezidaantiin osaa gaaffilee kanaaf kabiroobis deebii kanuu kennaniif keessummaa keenya har'aa gooneerra. Erga hundaa'ee waggootii kan lakkoofsise waldaan qormaata Oromoo kaayyoonsaa maali? Yeroo ammaa kana maal hojjechaa jira? Isa jedhu irratti deebii nuu kennuudhaan Dr. Ibrahim maree keenya nu eegalu hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin affeerra. Waldaan qorannoo Oromoo akkuma beekamu kaayyoon isaa guddaan qorannoo Oromoo akka dagaagu taasisuudha. Kun kaayyoo waldaan kun dhaabateef keessaa egaa kaayyoo guddaadha. Kan biraa uummata Oromootiif itti sagalee ta'uudha. Akkuma beekamu sabni Oromoo kun rakkoo hedduu qaba. Uummata mirga dhabee kan mirgi isaa sarbamee haqa isaa dhabee haqa sun falmatee argachuudhaaf uummata qabsoo guddaa jiru. Kanaaf miidhaa saba Oromoo irra jiru addunyaaf beeksisu uummata Oromootiif sagalee ta'u kun kaayyoo waldaan keenya dhaabbateef lammaffaa keessaa tokkodha. Egaa waan amma jenne kaayyoo kana galmaan ga'uu keessatti meeshaaleen nuti fayyadamnu fakkeenyaaf waggaan yeroo lama qorannoo Oromoo irratti warra qoratan dhufanii akka bu'aa qorannoo isaanii sun uummata waliin sheer godhan akka uummata beeksisan carraa uumnaa haala mijeessinaa. Kabraa ammoo karaa baruulee yookiin joornaalii qorannoo Oromoo qorannoo gaggeeffaman kana maxxansinee addunyaadhaaf akka raabsamu goona. Egaa wanti nu hojjennu guddaan kana yoo maal hojjettan jettee nu gaafatte. Baay'ee gaariidha. Osaan yookiin waldaan qormaata Oromoo walgahii isaa kan walakkeessa waggaa yookiin media conference as biyya United States magaalaa Chicago keessatti March yookiin bitootessa 29 hanga 30tti bara 2014 jechuu kooti adeemsifachuuf qophii isaa xumuratee jira. Walgahii ammaa kana irratti xiyyeeffannoon keessan maalidha? Haalli walgahii keessanii alanaa isa kaan irraa akkamiin adda ta'ee mul'achuu qaba? Egaa mata dureen konferensii walakkeessa waggaa dhimma Oromoo gara Oromoo kamiin bifa qindoomina qabuun bifa cimina qabuun dhaamsa uummata Oromoo biraan gahuu dandeenya waan jedhu mata duree sun irratti kan xiyyeeffatu.
kabraa waa'ee miidiyaa irratti waa'ee jaarmata Oromoo addunyaa gubbaa jiru kana jajjabeessuuf akka inni gamtaa fi hariiroo qabaatu taasisuu irratti gaheen nama baratee maalii waan jedhu mata duree kan jalatti egaa jechuun kan barachuuf deemnu mata duree kan jalatti egaa ijoo marii hedduu qabna fakkeenyaaf waa'ee miidiyaa Oromoo ijaaruu irratti akkuma beekamu wanti namni hojjetu martiyyuu kan laafinna hin qabne yookiin oduu ciminni jiru laafinnis jira, chaalenjiin jira, rakkoon jira. Egaa adeemsa amma deemamaa jiru kan keessatti ciminni maaltu jira, rakkoon maaltu jira waan jedhu warri qoratanii qaban akka dhufanii marii kan irratti yaada isaanii ibsatan paanaliin qophaa'ee jira. Kan lammaffaa wal dhabiinsa sabaaf sabaa keessattuyyuu egaa gara Oromiyaa kibbaa kana kibba bahaa yoo ilaallu gara dhiyaallee sabni Oromoo saboota ollaa waliin nagaa dhabee bara baraadhaan walitti bu'iinsi jira. Keessattuyyuu gara kibbaa kan egaa jechuun walitti bu'iinsi kun waggaa waggaadhaan lubbuu nama hedduu galaafataa jira, qabeenya hamma hin jedhamne barbadeessaa jira. Egaa ka'umsi kan walitti bu'iinsa kana maalii waan jedhu namooti qoratan akka nuuf ibsan falallee nuuf ibsan paanalii qopheessinee jirra. Kan biraa waa'ee fayyaallee irratti fayyaa hawaasa Oromoo addunyaa gubbaa jiruu fi uummata Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee waan HIV irratti waa'ee tajaajila fayyaa jechuun uummata Oromootiin bakka maratti ga'uu ilaalchisee mariitu jira. Paanaliin biraa akkasuma waa'ee waldaalee hawaasa Oromoo as fakkeenyaaf naannoo Yuunivarsiitii kana Chicaagoo fi Michigaan, Ohio warra naannoo kan qubatan jaarmaa hawaasa Oromoo neetwoork akka isaan qabaatan yookiin akka isaan jechuun ogoobora wayii qabaatanii waliin hojjetan taasisuu irratti wanni hojjetamaa jiru jira. Egaa round table discussion yookiin marii warra waan kan keessatti gahee qabatanii waliidhaan wanti gaggeeffamu jira. Paanaliin bira guddaan kan guyyaa jalqaba nu qabnu keessa tokko yaadannoo qabsoo waggaa 50 dura 60 jechuun waggoota 60 keessatti qabsoo gara Baaleetiin jalqabame qabsoo jechuun kadhoon birii kaasee waan jiru seenaa warri barsuun turan dhufanii akkasuma akka uummata keenya waliidhaan seenaa sun walachiisan raawundi teebiliin tokko jira. Egaa sagantaan keenya kan bara kanaa kan fakkaata. Kan biraa qophii konfireensii walakkeessaa kan irratti namoota bebbeekamoo ka affeeratu jira ka dubbachuuf deeman. Fakkeenyaaf akkuma waan nu maxxansaa jirurraa wanni jechuun bakki dandeettan Dr. Mararaa Guddinaa Dr. Bayyana moo Dr. Mararaa? Dr. Mararaanis ni dhufu egaa kaleessa kan konfirmii godhanii egaa torbaan darbe as dhufuudhaaf akka fedhii qaban nuusaa turanii wal dubbachaa turre. Dr. Mararaanis hin dhufanii yoo dhufan garuu mata duree tokko irratti akka dubbachuu fedhan nuufisanii nuufisi sagantaa keenya irra deebinee laallee guyyaa lammaffaa irratti akka isaan dubbatan mata dureen isaan irratti dubbachuuf deeman rakkoo tokkummaa cimaa dhabuu dhaabbilee siyaasaa Oromoo
laalchisee dubbatu yaada isaan faana jedhanii kaa'an uummata keenya ni mari'achiisu. Fuulduraafis maaltu ta'uu qaba jedhanii yaadu waan jedhus akka uummata keenya mari'achiisan egaa mata duree kan irratti akka isaan dubbatan tunkaa walii gallee egaa Dr. Mararaan nama hayyuu siyaasaati nama ammallee dhaabbata siyaasaa kan mormitoota hoogganaa jiru akkaataan isaan itti affeerre akka nama hayyuu siyaasaa barsiisa siyaasatti itti gama waan amma dubbanne kan akka isaan waan qoratanii qaban akka isaan uummata keenya waliin kan marii taasisanii jechuun jenneeti kan carraa kan jechuun kennuuf deemnu jechuun kaan ammoo Profeesar Bayyeneenis as naannoo Chicaagoo kan qubata isaan waliinis yeroo 2-3 akkas wal qunnamnee walga'ii keenya irratti akka dhufanii qooda fudhatan yoomsanii jiru. Warra egaa keessummoota kabajaa keessaa isaan nam tokko warra biraa ammas akkuma beektu keynote speaker jedhama. Keynote speakeriin kun warra sadarkaa addaatiin konferensii kan irratti haasawa baniinsa godhan namoota 2 isin filannee jirra. Guyyaa jalqabaa kan haasawa baniinsa haasawa ijoo nu gootu addee Obsee Lubooti. Egaa isiin akkuma beekamu nama ogummaa fayyaatiin as biyya Ameerikaa keessa hojjettu Oromiyaa gara dhihaa hospitaala Najjoo gargaaru irratti waan baay'ee hojjette dubartii waan ciccimoo hojjechaa jiran keessaa nama tokko nama dubartoota fi dargaggoota Oromoo biyya alaa jiraniif fakkii ta'u jennee waan amanneef carraan kun nama hedduu keessa isii filannee guyyaa lammaffaa obbo Nageessaa Oddoo Duubeeti. Obbo Nageessaa Oddoo illee dargaggeessuma nama dargaggoota Oromoo dhaloota qubee kanaaf fakkii ta'u keessa tokko. Inni kanaan dura yeroo barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa jechuun hari'ataman hedduun isaanii hidhamanii Qaallitti keessatti waggaa hedduu yoo hidhaman namoota hidham keessaa tokko dura taa'aa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee jechuun nama ture. Achiin boodallee nama biyya himbo jedhee dhaabbata siyaasaa karaa negaatiin qabsaa'an keessatti nama gurmaa'ee paarlaamaan leefa nama dorgomee egaa nama gahee akkasii taphate amma biyya alaa as biyya Ameerikaa jira. Kanaafis dargaggoota jenereeshinii isaa kan dhaloota isaatiif nama fakkii ta'u jennee waa'ee siyaasa Oromoo keessattiyyuu hidhamtoota Oromoo impaayera Itoophiyaa keessa jiran haala isaan keessa jiran akka nu ibsu kan irratti kan dubbatuuf deemani. Egaa warri biraas yoo ati na gaafattu sitti himuu danda'a namooti. Itti dhufna gaaffii keessatti dhufna walgahiin keessan oosaa inni baranaa yeroo jalqabaaf wayitii walgahiin kun itti geggeeffamu galma walgahiin kun itti geggeeffamu keessaa United States Chicago irraa Oromiyaatti karaa Oromia Media Network televizyinaan akka darbu beeksiftaniittu ummati Oromoo walgahii kana biyyarraa karaa televizyinii hordofu osoo hin nuffin fedhiin haala jiru akka caqasuuf qophii isin gootan maali? Egaa wanni akkuma beektu waa'ee konferensii kanaa ilaalchisee karaa adda addaatiin uummata keenya quba qabaachisaa jirra. Namooti amma dhufaa deeman kunneen egaa waamichi goonee hin dhiifne yeroo yeroodhaan namoota
walqa qorannoo qaban akka jechuun dhufanii asitti akka dhiyeeffatan ummati keenyas akka informe ta'u akka quba qabaatu yeroo yeroodhaan waan hojjechaa jirru jechuun ibsaa fi jirra. Kun isanis waan quba qabdanii karaa ammas jetteen konfereensii guyyaa lama kan reefu gaafii ati nagaafatte keessaa konfereensii bara kanaa kanaan dura irra maaltu adda godhaa waan jedhu akkuma beektu yeroo hedduu konfereensiin walakkeessa waggaa kun guyyaa tokkotti kan gaggeeffamu bara kanaa guyyaa lama kan goone fi tokkoffaa wanti irratti mari'atamu waan jajjabaatu jira keessattuu waan akka konfliktii kana karaa waldaa keenyatiin kanaan dura wanni irratti mari'atame hedduu hin jiru. Konfliktiin kun ammoo risoorsii Oromootii fi humna Oromoo baay'ee miidhaa jira. Kanaaf wanti kun irratti mari'atamee keessattuu gosa Oromoo lama yookiin sadii gidduutti gara gammoojjii kibba kanatti wanni ta'aa jiru kunillee sirrii miti rakkootti jira. Rakkoon kunillee irratti mari'atamee furmaata argachuu qabaa. Callisuu hin qabnu. Calleessi kunillee falaanitii waan jedhu wal gaafannee egaa wanti adda godhe tokko kana guyyaa lama dubbii gurguddoo ijoo kan irratti mari'atamu keessa tokko waan kana waa'ee konfliktiiti. Kaani gaafii ati na gaafatte ka amma maal amma na kabajee jira gaafii na irra deebi. Ituu hin nuffin uummati egaati tamsaasa televezyiinii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Live yookiin bakka walga'iin sun geggeeffamuuti. Sululaan biyyatti kan darbu wayitii ta'uu uummati sagantaa kana hordofu nuffii tokko malee walgahii keessan akka inni duukaa bu'uuf qophii isin gootan maali? Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork illeen wal dubbachaa jirra akka dhufanii waan kana uummata keenyaaf tamsaasuu fedhan nuuf ibsanii jiru. Live walga'iin yeroo gaggeeffamaa jiru dabarsumoo boodarra waraabanii dabarsu waan jedhu kan irratti wanti wal dubbanne hin jiru. Garuu akkan yaadutti hanga tokko yoo dandeettii qabaatan kallattiitti bakkuma konfereensiin kun gaggeeffamu irraati karaa satalaayitiitiin waan dabarsan natti fakkaata. Egaa kaabira guyyaa kanaa nama tokko waliidhaan wanniin wal dubbachaa turre weebsaayitii amma qabnu ka'oosaa irraadhaan live stream godhuulleen hin danda'ama. Yoo garuu warri amma satalaayiti irraadhaan dabarsuu fedhii qaban jechuun OMN kun yoo kan dabarsan ta'e live stream waan goonu natti hin fakkaatu. Yoo garuu warri live stream kan hin goone ta'e nuti karaa internetiitiin weebsaayitii jiran kan Oromoo kan biroo waliidhaan ta'uudhaan live stream goone akka namni Oromoo kan interneetiidhaaf access qabu biyya jirus kan biyya ala jirus akka hordofuu danda'u dandeettis qabnaa hin goonaa waan jedhutu jira. Abdiin kiyya garuu karaa hundumaan nu qophii goone televezyiiniin amma dhaabbate ka Oromoo kun satalaayitiidha. Warri satalaayituun tiiviidhaan dabarsuu dandeettii qaban akka dabarsaniin goonaa. Egaa guyyaa guutuu guyyaa lamaaf waan ta'eef guyyaa lamaanuyyuu dabarsuu hin danda'an moo hin danda'an waan jedhu kapaasitii isaanii amma isaanii wal dubbannee hin beeku. Garuu tuuta tokko akka kiruu isaanii guutuma guututti as fidan nu ibsanii jiru. Egaa yoo dandeettiin walgahii keenya hunduma dabarsuu yoo jiraatu taate akka laayivii isaan dabarsan
goonaa yoo hin danda'ame ammoo paartilii live streaming illee goone akkasiidhaan uummata keenya akka namni dhaga'u godhuu kan dandeenya jechuudha viidiyoo karaa sagalee callaa miti karaa viidiyoo illee karaa yuutuub illee itti fayyadamnee akkasiidhaan dabarsuudhaaf yaada qabna. Gaariidha. Dr. Ibrahim, Dr. Leecher, Professor asuma United States Chicago irraati dhukkuba HIV ilaalchisuudhaan haasawaa gochuuf walgahii kanarratti akka dhiyaatan beeksiftaniittu isiniin dabalatee ogeeyyiin fayyaa adda addaa dhimma fayyaa ilaalchisuudhaan haasawaa akka godhan qabiyyee sagantaa keessan irraati hubachuun ni danda'ama. Dhimmi fayyaa yeroo ammaa kana dhimma fayyaa yeroo ammaatti ilaalchaaf xiyyeeffannoo addaa maaliif akka godhate dhaggeeffattoota keenyaaf himuu dandeessu? Yaa wanti fayyaa kun egaa tokkoffaa fayyaan waanuma hawaasa kamiyyuu keessatti nagaa fi fayyaan kun waan dursa kennamuufi qabu. Nagaayyuu yoo ummati wal gaafatu akkam nagaa fayyaa waliin jedhu egaa jiru nama keessatti jechuun fayyaan kun waanuma akka salphaatti waan dhufaa miti. Ummati keenya kabiyya jirulleen kabiyya alaa jirulleen egaa fayyaan isaa eegamuu qaba. Rakkoon fayyaa kun fi fayyaa fi fayya dhabuun kun waan guddaadha. Waan irratti maratamuu qabu. Kanaan dura konferensii oosaa irratti namooti waan fayyaa dhiheessan inuma jijjiiru garuu paanalii yeroo ammaa kan waldaa qorannoo Oromoo keessa hoggansa amma jiru koree hojii raawwachiiftu keessaa nama fayyaa sadiitu jira na dabalatee Dr. Masii Ittaanaa adde Yeshii Tolosaa ilaalchisee warri amma koree hojii raawwachiiftu keessa jiru nama ogummaa fayyaa keessa hojjennu. Egaa kun waldaa keenyaaf egaa carraa tokko carraa kanatti illee fayyadamnee ogeessota fayyaa waan fayyaa irratti waan HIV irratti akka mari'atan haala mijeessuu qabnaa jennee wal dubbachaa jirra. Kanaaf egaa bara kana paanalii lamatu jira. Tokko akkuma Minnesota irraati Dooktara waan HIV hubannoo fi beekumsa gahaa qaban karaa kaampanii tokko kaampanii waan qorsa farra AIDS hojjetu waliidhaan wal dubbannee akka dhufaatii isii kana sponsor nu godhaniif isiin kan dhufaa jirtu egaa yeroo dhuftu xiyyeeffannoon kenna Dr. Prosser hawaasa Oromoo naannoo Minnesotaa jiran warra rakkoo HIV waliin jiraatan hakimaa jirti muuxannoo qabdi. Rakkoo HIV ilaalchisee keessattiyyuu namoota dhalootan gaafa Afrikaa irra dhufan Minnesota keessa baay'ee waan jiraniif rakkoo kanirraati waan tokko hubannoo nuuf kenniti waan jedhu. Egaa anis waan HIV irratti fedhii addaa qaba. Bakkuma hojjedhu kanallee irratti waggaa kan keessa waggaa dabre ji'a Oktoobarii konferensii 3 qopheessee jira waan akka seminaarii waan HIV irratti ogeessota fayyaa beekamoo saayintistii biyya kan keessatti beekaman University Hospital kan Minnesota irraa tun Abbott Dr. Frank Graham nam jedhamu affeerree asitti Chicago kan marii taasisanii turanii amma Chicago keessa immoo doktoroota beekamoo nama lama Rush University irraati nama doktora nama dhukkubsata HIV jalqaba hakime Dr. Kaiser jedhu isas affeerree Dr. Gregory Hill nam jedhamullee
University Illinois asum Chicago keessa kan jiru namoota akkasii ji'a tokko keessatti seminaara HIV sadii qopheessee ture. Warruma waan kana waliin waan HIV waliin hojjennu waliin mari'achuudhaan Dr. amma jenne kana Dr. Prosser, Richard Prosser Minnesota irraa akka as garana nu fidan wal dubbanne jechuudha. Egaa anis waa'ee dhukkuba AIDS ilaalchisee riisarchii biyya Afrikaa keessatti gaggeeffamuu jiru keessattuu Botswana keessatti Kenya keessatti qorannoo adda addatti gaggeeffamaa jira. Qorannoo kana gamaggamaa jira. Akkaataa qorannoo kun itti gaggeeffame bu'aan inni argamsiise maaltu jira. Biyyi keenyaaf ammoo bu'aa qorannoo kana akkamiin itti fayyadamuu dandeenya waan jedhu keessattuyyuu qorsa farra AIDS kanatti fayyadamanii ittisa dhukkuba HIV kana cimsuu irratti wanti irra barannu jira. Riisarchiin kun waan haaraa waan amma deemaa jiru waan biyya kanatti biyya Ameerikaa kanatti waan waggaa tokkoon dura waan gara hojii xamseen seenamaa jiru keessattiyyuu qorsa HIV fayyadamanii dhukkuba HIV ittisu namoota high risk behavior qaban warra kanaaf qorsa warra vaayirasii waliin hin jiraanne ka garuu vaayirasii kanaaf saaxilaman akka qorsa kan itti fayyadaman godhanii dhukkubi akka hin daddabarre ittisuu irratti wanni godhamaa jiru jira. Riisarchiin akkasii Botswana biyya adda addaa keessatti Peru, Thailand waan godhan sun gamaggamee fuulduraa fi dhukkuba HIV kan ittisuudhaaf gaheen wanni kun taphatu maali waan jedhu waan dubbatu qaba. Namooti biras akkasuma keessattiyyuu Dr. Beenya Dhugaasaa Kanaadaa irraa dhufaa. Innis waa'ee fayyaatiif waa'ee barbaachisummaa miidiyaa irratti waan dubbatu qaba. Adde Obseerumos muuxannoo ishii kan hospitaala Najjoo sana yeroo doktoroota biyya Ameerikaa irraa gara Wallaggaa geessitee tajaajila fayyaa yeroo akka kennamu taasiftu waan hubatti irraa keessattiyyuu hanqina jiru. Hanqina tajaajila fayyaa uummata keenyaan gahu laalchisee hanqina jiru gamaggamtee nuuf dhiyeessiti. Egaa kun carraa guddaadha. Egaa bara kana karaa fayyaatiin sagantaa guddaa qabna jechuudha. Baay'ee gaariidha Dr. Ibrahim. Beektotaaf ogeessota gameeyyii dabalatee dargaggootaaf shamarree uummata Oromoo karaa adda addaa tajaajilan keessaa shamarree Obsee Luboo fi dargaggoo Nageessaa Oddoo walgahii kana akka haasawaan banan beeksiftaniittu. Kana gochuun dhaamsi isin dargaggoo Oromoo maraaf dabarsaa jirtan maal akka ta'e dhaggeeffattoota keenyaaf nuuf himuu dandeessu? Waan gaafii gaarii nu gaafatte beektaa kaayyoon keenya guddaan jira. Bara kana bara dubartoota Oromoo goona jenneeti kan yaadaa turre. Keynote speakerii illee dargaggoota Oromoo keessa shamarran irratti xiyyeeffachuu feene. Wanti nu waan kana akka nu xiyyeeffannu nu taasise fedhii callaa miti. Akkuma agartu dubartoota Oromoo amma as gabbahaa jiru. Miidiyaa irratti yoo agartu dubartoota akka waan ajaa'iba jechuun babarreessan hojii dhiira walqixa yookiin kan bakka garitti waan namni kenna kan dhiira hojjanne hojjetanii milkaa'anii nama keenya hamlee
hamlee guddaa kennaafi kan jiran dubartoota atu beektaa adde toltu tufaa waan sagantaa ishiin harka qabdu afaanii kan hawaasa ka Austraaliyaa kan Victoria jiru yeroo ishiin achi turte adde Aisha Ali amma si minisota jiraatti adde obsee akkasumas dubartoota kan biroo akka kan Tigist Gammeefa yeroo tun televiziyooniin amma OMN kun dhaabachuuf deemu dubartoota ammas bahanii hawwiifaa tun fireeyootfaa dubartooti kun weebsaayitii ka Oromoo irratti waraqaa qo'achuun ajaa'iba barreessanii nam Oromoo impaawer godhu inform godhu irratti ga'een isaan taphachaa jiran waan guddoo nama gammachiisu bari kun bara dubartoota fakkaataa egaa walgahii keenya kanaan durallee irratti gootota kaachuun Oromoo keessaa warri keynote speakerii ta'anii dhufan akka asli Oromoo jechuun urjii dhaaba kukkummaan agarsiisaa dubartoota keenya gaheen isaan karaa adda addaatiin taphachaa jiran guddaa ta'uu isaati kan agarsiisu. Egaa kanatti akkuma dargaggootaa fi shamarran jechuun irratti xiyyeeffannu nu godha jechuudha. Bu'aa isaan argachaa jiranidha. Baay'ee gaariidha Dr. Ibrahim kenna 20 oliif politika Itoophiyaa keessatti qooda olaanaa kan qabaniif hoggana garee mormitootaa keessaa Dr. Bayyana Pheexroos keessummaa kabajaa ta'uudhaan akka isaan haasawaa godhan beeksiftaniittu. Osaan Dr. Bayyana irraa maal eegaa uummati Oromoo waan haarawaa maal irraa dhagahaa jettanii yaaddu? Dr. Bayyana Pheexroos akkuma beektu yeroo ammaan kana biyya Ameerikaa naannoo Chicaagoo jiraataa waggaa tokkoof sabbaatikal liivii fudhateeti kan dhufe nama piroofeesarii beekamaa kan uummata keenya biratti uummattoota Itoophiyaa biratti nama kabajamaadha. Nama dhaabbilee mormitoota keessaa nama siyaasaa biyyattii jechuun suni keessatti warra qooda fudhatan yookiin qooda fudhachaa jiran keessaa nama kabaja guddaa jechuun aniin akka nama tokkotti hawaasi Oromoos kabajni jirulleen kabajaaralleen nama nu baay'ee kabajnuudha. Nama uummata Oromooillee kabajna fakkaata hagan isaan beekutti. Nama kana waldaa keenya irratti dhufanii konferensii keenya yeroo hirmaatan guddaa gammadee waamicha godhe jechuun waamicha yeroo jalqabaatiif yeroo an godhu isaan gaafii tokko malee tole jedhanii kan nurraa fudhatanii. Egaa yoo isaan dhufan namni keenya gaafii waan isaan dubbate egaa yeroo ammaan kana isaan maal dubbatu waan jedhu waan nan beeku hin jiru. Wanti ani garuu jechuun ka abdadhu namni keenya yoo isaan dhufan isaan waliidhaan marii ni taasisu gaafii hin gaafatu dhuunfalleen isaanilleen akkasuma marii waan namni keenya dhufee dhiyeessu kana caqasanii egaa fiidbaakii yaada mataa isaanii ni ibsatu waan jedhu jechuun kan inni yaadaa jiru. Walga'iin keenya guyyaa lamaaf deema. Guyyaa lamaan guyyaa jalqabaa hin jiru. Guyyaa lamaaf faallee hin jiru jedheetiin jechuun kan abdadhu. Keessattiyyuu marii isaan waliin haasawu an taasiseen wanti na ajaa'ibsiise waggaa hedduun jira. Ji'a jahaaf biyya Booranaa gara dhalootaan an keessa dhufe san baadiyyaa cufa keessa deemee hojjechaa ture naan jedha. Lafi sun amma garuu lafa agartee rakkoon jirtu lafa nagaa hin qabne
lafa waraanii keessa taa'ee uummata eegu lafa akkasii ta'ee jira. Egaa isaanis rakkoo ammaan kan jiru kan namooti keenya dhalata naannoo sana ta'an nama warra dhufanii rakkoo naannoo sanaa nuti ibsan keessaa tokko obbo Liiban Waaqotti jira, nama dhalataa naannoo sanaati. Waan isaan nuuf dhiyeessanii dhageenyaa Dr. Taklaab Shibbiruu Gaallas asii Kanadaa irraa dhufanii jiru. Tennessee State University keessa hojjetu. Isaanis rakkoo jiru, rakkoo nagaa dhabu naannoo Booranaa sun waan beekanii ibsu. Dr. Beyyeneen Faanis rakkoo kana waggaa 20 kan maal hubachaa jiranii, maal wanti isaan fala jedhanii kaa'an maaltu jira waan jedhu hin gaafanne jechuudha. Gaafannee waan isaan jedhan hin dhageenyaa. Nutis waan fala jennee yaadnu ni ibsinaa. Ummati keenya garuu isaan gaafachuu carraa argate kana fayyadamee dhufanii waan isaan jedhan caqasu, waan ofii fedhan immoo karaa sirna qabeessa ta'eedhaan gaafachuun carraa kanatti fayyadamuu qabu jedha. Baay'ee gaarii Dr. Ibrahim, maqaadhuma isaarraati akka hubannutti OSA'n yookiin waldaan qormaata Oromoon kan dhaabbate, Oromoof kan hojjetu akka taheetti hubatama. Haa ta'u malee OSA'n United Statesiin ala biyya kamittiyyuu walgahii isaa geggeeffatee hin beeku. Walgahii keessan bakka Oromoon jiru hundaatti Awurooppaa, Austraaliyaa, Afrikaa keessatti illee akka hin geggeeffanne maaltu isaa dhorkee? OSA'n dhimma Oromoo irratti Oromoota miliyoona gidduutti biyya Oromoo keessatti maaliif geggeeffachuu dadhabee ka jedhudha gaaffiin koo. Gaafii gaarii. Deebiin isaa garuu gabaabumatti dadhabina waldaa keenya keessa tokko jedhee fudhadhaa. Malee wanti nu daangessu namni barate ka Oromoo biyya Ameerikaa callaa keessa hin jiru. Waldaan kun yoo jajjabaate biyya Awurooppaa keessa haguma namni barate Noord Ameerikaa jiru biyyi sunis jira. Waldaan kun miseensa hedduu Noord Ameerikaa keessaa akkasumas Yuuroppillee keessatti qabaatee horatee chaapteri dhaabbati tokko yoo dhaabbatu bakka hedduutti local chapters qabaachuu ni mala. Gaandidduu keenya sodaachaa deemuu hin qabnu. Dhaabbati kun akkuma biyya Ameerikaa keessatti seeraan dhaabbate, biyyi biraa keessatti illee seeraan dhaabbatee liigalii chaaptera qabaatee dhaabbachuu hin danda'a. Yoo akkas taate konferensiin kun bakka biraallee keessattuyyuu biyya Oromoo Oromiyaa keessatti gaafinni achitti gaggeeffamuuf ta'u fagoonatti fakkaatu. Keessattuyyuu Oromiyaa keessatti dhaabbati kun baqattootaan hundeeffamee kan baqattoota ta'ee itti fufuu hin qabu. Fuulduraaf Oromiyaa keessatti illee gaafii konferensiin guddaan kan barattooti Oromoo yuunivarsiitii keessa jiran dhufanii itti hirmaatan, kan namni barate kan Oromiyaa yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa jiran keessa dhufee itti hirmaatu. Gaafiin jechuun gaafii carraan akkasii kun jiraatu fagoonatti fakkaatu. Egaa gabaabumatti dadhabbii kennaa waan fuulduraa namni waldaa kan hogganu boordiin waldaa kan hogganu waan hojjechuu qabu keessatti hojii ijoo keessa tokko kan jedhee yaadu waldaa kana bakki biratti akkaataa inni konferensii gaggeeffachuu danda'u taasisuudha. Biyya Awustiraaliyaatti, Yuuroppiitti, biyya Afrikaatti yoo Itoophiyaa keessatti illee gaggeeffamuuf ammaaf yeroo hin jiraatu Naayiroobii keessatti, Saawuz Afrikaa keessatti hoggansii dhaabbata kanaa bakka hedduu tiraabil godhaa miseensa hedduu horachaa gaggeessuun ni danda'ama. Garuu kun keessattuyyuu liidarshiippii boordii waldaa kanaatiin waan ta'uu qabu
waan ta'u qabu waan agamma garuu hin ta'in keessa waan gurgurdoo keessa egaa hojjetamuu qabu keessa jechuun kanuma. Itti gaaffisedha. Karaa biraatiin immoo walgahii kanarratti aangoota United States keessaati Senator Heather Stein akkasumas qindeessitoota filmaata keessaa tokko kan ta'anii fi filmaata Itoophiyaa keessatti yeroo lama geggeeffame mootummaa United States bakka bu'anii kan to'atan Faqaaduu Rattaa walgahii kanarratti akka argaman beeksiftaniittu. Faayidaa Oromoon kanarraa argatu maal akka ta'e nu dhaggeeffattoota keenyaaf nu himuu dandeessu Dr. Ibrahim? Galatoomi Israa'el warra maqaa kana wal dubbataa jirra. Dheengadda waajjira Senator Heather Stein bilbilee assistant isii waliidhaan wal dubbachaa turre isiin Springfield jiraatti. Garuu bakka uummati Oromoo baay'inaan qubatu Chicago keessatti distriktii 7ffaa fakkaataa isiitu bakka bu'aa. Kanaan duras walgahii keenya tokko fundraising tokko kan jazz concertidhaan dhuftee nu mari'achiisuuf affeeramtee dhuftee turte akka carraa ta'ee bakka walgahii dhuftee deebit jedhanii jechuun sababa adda addaatiin ammallee dubartoota as jiran kan yeroo elekshinii biyyoolessaa kan biyyoolessa jechuun USA namoota adda addaatiif wanni kabbooniin godhan adde Seenaa Jimjimoo State Senator Heather Stein waliidhaan walii barreessaa jirti akka dhuftee nu hirmaattu akkasumas waajjira meeriillee qunnamaa ture garuu qunnamtiin keenya baay'ee leeti ta'ee waan dhufee fi isaanis akka dhufuu meeriiyyuu affeerree turre jechuu kiyya hagas cufa deemne jirra. Garuu namni tokko ka dhufuuf deemu kan guddoo ammallee nu confirm godhannee as dhufee nu waliidhaan hirmaachuudhaaf kan deemu Mr. Harry Foshe kan jedhamu Haiti irraa nama dhaloota natti dhufee New York keessatti Consul General Haiti ta'ee 2003-2004 tajaajilaa ture amma Illinois State keessatti nama aangoo qabu. Isaanis akka dhufan karaa nama keenyatiin waamichi godhamee fi faamilii isaa waliin akka dhufu. Namni kun walgahii Oosaatii fi kan Oromoollee kanaan dura waggaa 20 durallee waan akkasii keessatti akka hirmaachaa ture natti himanii jiru. Ni dhufaa jecha konfirmeeshinii argadhee jira. Kabira obbo Defiqaaduu Rettaa nama Chicago keessa waardii 46ffaa keessatti walgahii jechuun elekshiidhaaf waggaa lamaan dura nama dorgomee jechuun aldermanic position yookiin city council keessatti bakka bu'aa ta'uudhaaf nama dorgomee ture. Yeroo amma kana Cook County jedhanii Cook County kunini county magaala Chicago keessa jiru. Achi keessatti nama waan elekshinii geggeessu biyya Itoophiyaallee yeroo lama elekshinii deemee akka injiken South Africa jechuun South Sudan illee yeroo elekshinii akka deeme naa ibsee. Isaanis elekshiinitu amma torbaan kana deemaa ture xiqqoo biijiidha. Garuu waan elekshinii irratti akka dubbachuu fedhan fedhii guddaa qaban naa ibsanii jiru. Isaanis wal qunnamaa jirra. Isaanis dhufanii ni dubbatu waan jedhu abdii guddaa qaba. Egaa karaa adda addaatiin namni keenya waan kanirraa akka barnoota argatu yaalii godhaa jirra. Kun waan konferensii keenya addu godhu keessa tokko kabar kana jechuudha. Kan jiddu galeessa kan
walakkeet waggaa kana dhugumaadhaan sadarkaan isaa konfereensii oosaa kan waggaa yoo caale malee gad jedhee ilaalu akka namni qophaa'aa jirrutti ummati naannoo kanas hedduun ni ba'a jedhee abdadha. Kabraa wanti addi godhu gaafii reefu na gaafatti keessa maali hawaasa Oromoo waliidhaan taanee waan kana qopheessaa jirra. Kind of joint partnership waldaa jechuun hawaasa Oromoo Chicaagoo waliidhaan yeroo adda addaa halkan kanas wanti nu barachaa jiru ji'a dabreessis even September irra kaasnee dargaggootaaf akkasumas boordii naannoo kanaa waliidhaan marii godhaa jirra akka hirmaannan konferensiin kenna nama baras callaa akka nu tajaajille hawaasa kennaafis akka gartee barnoota kennan akka dhufee hawaasi kennas keessatti qooda fudhatu partnershipidhaan hojjechuu qabnaa jennee kan qophaa'aa jirru kun waan haarawaa jedhee akkasitti qabnaa partnershipidhaan hawaasa waliidhaan partnership uumnee hawaasis keessatti yoo fargu taate nutis gartee waldaan kun waldaa illitii waldaa namni barat callaan dhufee waan beekan walitti himanii deeman akka hin taane waldaa waan namni Oromoo barat beeku nama Oromoo kan hin baranne ammallee gartee dabarsinee itti himnu empower goonu ta'uu qaba. Egaa bifa kanaadhaan qophaa'aa jirra. Namni Oromoo waan kanirra baay'ee gaariidha Dr. Ibrahim. Mee ammoo gara gaaffii gabraattan isin deemsisaa yeroo ammaa kana magaalota Oromiyaa keessumaayyuu magaalaan Finfinnee dalgayaaf garmalee bal'achaa Oromoon buqqa'aa qeesaar irratti gurguramaa jira. Baadiyyaan Oromiyaa maqaa investmentiitiin gurguramaa. Oromoon immoo irraa buqqa'ee ari'atamaa jira. Qabeenyi naannoo manca'ee lageensumaa jiru naannoo adda addaa keessatti Oromoof ummatoota ollaa isaa waliin akka nagaan hin jiraanne jeequu bira darbee hidhattooti mootummaa biyyattiin deeggaraman ajjeechaa jimlaa irratti raawwachaa jiru. Oromoon lubbuun jiraachuuf mirga dhabaa jiru kana ilaalchisee qormaataaf mareen walgahii kanarratti waa'ee kana ilaalchisee irratti dhiyaatu jira. Gaafii gaarii yeroo waraqaa tokkotti dhiyaatuuf deemaa waraqaan kun keessattiyyuu waan naannoo environmental degradation keessattiyyuu naannoo amma hora arsadii kan waa bifa investmentiitiin waan deemaa jiru nama calla irratti miti naannoo irratti namaaf sa'a irratti balaa geggeeffamuu jiru. Egaa ummati Oromoo biyyirra buqqa'u callaa miti lafti isaa summaa'ee namaaf sa'aan jiruuf jireenyi namaa akka miidhamaa jiru mirgi dhabu callaa miti ummati Oromoo karaa adda addaatiin akka miidhamaa jiru. Keessattiyyuu ummata Oromoo naannoo Finfinnee qubatu disenfranchised, disempowered, fayyaa dhabu waan akkasii kana nama waraqaa qorannoo tokko dhiyeessu jira. Nama waggaa muraasan dura konsaltantii ta'ee biyyi kan irraa waggaa tokko deemee hojjetee gara naannoo Finfinnee kana gara Shaakkisoos waa'ee albuuda kan waa'ee adda addaa environmental pollution jiru nama qoratee dhufetti jira. Namni kunin obbo Aadan Waariyoo jedhu waan kana nuu ibsu jedhee yaada. Mirga namooma walii wal qabsiisee jechuudha. Kan biraa obbo Gaaroma Waaqessas waa'ee mirga namaa ilaalchisee wanti isaan dubbatan egaa mirga namoo jennu waanuma akkasii kana mirga qabeenya horachuu jechuun destiny yookiin hiree uummata Oromoo irratti uummati Oromoo murteessuu danda'u nama ofii fedhuun bulu nama ofii filateen bulu mirgi akkasii kun saba Oromoo irra sarbichuun fudhatamee jira. Uummata mirgi isa dhabee egaa
waan kan irratti marii geggeeffamu keessatti by the way Dr. Mararaalleen waan akkasii irratti uummata kana ni mari'achiisu jedhee yaada. Wanti guddaan uummata Oromoo humneessuudha. Akkinni aangoo darbame sana deebisee aangoo biyya san keessatti karaa adda addaatiin amma uummati keenya disempowered ta'ee jira. Uummata subjectidha. Kan abbaan fedhu akka fedhu bulchuu. Biyyi Oromoo biyya occupied taate it's an occupied territory. Kan diinii waraana keessa kaa'ee poolisii amma naannuma fagoo gammoojjii akka naannoo fakkeenyaaf Shaakkisoo sunis ardhaa warri bulchan warra federaal poolisiidha. Yoo barattooti haayiskuulii keessatti gaafii gaafatan mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa sila waraana ofii yoo qabaachuullee baate poolisii gahaa poolisii cimaa qabaachuu qabu. Naannoo jechuun kan Gujii kanaan fakkeenyaaf yoo fudhatte ijoollee fincila kaaftu poolisiin sirnaan to'attu akka hin jirre poolisii federaalattu deemee to'ata. Kun uummata Oromoo tootaalii akkuma lafa dhabamtetti akkuma garteetu koloniyaal era maaliif jennaan mootummaa heera qabu kan gartee poolisa cima qabaachuu qabu. Wanni mootummaan federaalaa bakka Oromiyaa hundumaa deemee to'atuuf dhimma Gujii bakka hundumaa bakka jeequmsi ta'u mootummaan Oromiyaa maaliif akka dandeettii nagaa uummata Oromoo tiksuu akka hin qabaanne maaliif taasifame hin beeknu. Kun ka agarsiisu uummati Oromoo akka aangoo tokko akka hin qabaanne mootummaan naannoo Oromiyaallee mootummaa ittiin puppet akkasuma taa'u malee fakkeessuuf taa'u malee mootummaa sun warruma federaalaatii fi waraanuma biyyi sun keessa jiru bulchaa jira. Keessattuu biyya gammoojjii fa'aa waraanumatti bulcha. Naannoo Ogaaden, naannoo Booranaa, naannoo fagoo ta'an bulchiinsi giddugalaa kun jechuun kan giddugaleessa yooma aangoo hin qabu waraanumatti bulchaa jira. Agartaallee mootummaan sun mootummaa waraanaan bulchu kan waraanii keessatti jechuun kan aangoo qabu. Warri ammoo sibiilii kun fakkeessuudhaaf kaachi ta'an malee warra aangoo dhugaa hin qabne jechuun ni danda'ama. Kan ammoo namni itti fufaa jedha. Namni akka biyya ani dhalata gartee naannoo Oromiyaa gammoojjii fagoo keessa waan dhufeefi biyya waraanii bulchuu fi biyya sibiiliin bulchu addaan baafnee beekna. Biyya Ogaaden yoo dhatte biyya sibiiliin bulchuu miti biyya waraanii bulchuu. Boorana keessa yoo dhatte waraana 10,000 ta'a. Yoo naannoo fakkeenyaaf magaala Mooyyalee yookiin yoo magaala Nageellee yoo fudhattu waraana 10,000 jira kaampii keessa taa'ee waraanni kun diinii biraa kan inni eegu hin jiru uummata Oromoo eega. Yoo fedhe walitti buusee wal fixisiisa akka namni mootummaa irratti wanni hin jenne kan lafa bulchus kan waan fedhe godhus jechuun waraana kanaa mootummaan Oromiyaa jiddugaleessa keessa jiru waanuma civil administrationidhaaf waan tokkodhaaf yoo achi ta'an malee karaa biraatiin warruma labsan bulchutti akkuma occupation force jechaadha. Akkuma biyya humnaan qabatamte humnaan qabanii akka fedhan nama bulchaa jiru. Kan keessatti uummati Oromoo daba kan jedhan akkamiin bahuu danda'a waan jedhu namni Oromoo egaa kan at least achi keessatti muuxannoo qabu kan akka Dr. Mararaa kan akka Dr. Biyyinee faalleen uummata keenya kadhuuf kan hin mari'achiisu. Namni keenya hayyooti kennalleen uummati keenya akkamiin waan kan jala bahuu danda'a waan jedhu irratti yaada namaa kennu callaallee miti. Falallee kaa'anii falsuun keessatti ammoo namni barata akkamiin hirmaachuu qaba. Falli jiraatee falsuun keessatti gahee nama baratee maalii waan jedhullee fuulduraa fi qorannoon kennas waan akkasii irratti xiyyeeffata jedhee jechuun abdii guddaa qabu. Baay'ee gaariidha Dr. Ibrahim. Walgahiin kun akka milkaa'u Oromoo irraa maaltu eegama?
dhumarratti dhaamsi isin qabdan yoo jiraateef yeroon kan keessan. Gaariidha iddoo galatoomii wanti ani Oromoo irra eegu keessatti yeroo ammaan kana Oromoo naannoo kana qubatu waamicha godhaafii jirra. Namni konferensii dhufee akka gaariitti hirmaatanii waa dhagahu waa hubatu karaa naamusa ta'een karaa sivilaayiz ta'een yaada isaanii ibsachuu gaafii gaafachuu qabu jedha. Wanti biraa wanni guddaan hawaasa waldaan kenna rakkoo Oromoolee hiikuu uummata Oromoo capacity isa build godhu sunirratti ammoo gargaarsa godhu qabna. Wanni ani godhu jirulleen tokko keessattuyyuu hawaasa amman keessa jiraatu hawaasni Chicaagoo kana empower godhu motivate godhu keessattuyyuu carraa waldaan kun konferensii asitti godhuuf deemu kanatti fayyadamanii akka jiddugala tokko yookiin mana Oromoo tokko akka qabaachuu danda'an fuulduraaf hawaasi keenya yoo gurmaa'ee waan hawaasi tokko qabaachuu qabu yoo hin qabaanne akkuma bitti noomnetti hafnaa waan gaarii yoo godhanne wanti gaariin namni godhatu marayyuu waan gaarii bira uumaa. Kanaaf hawaasa naannoo kana Chicaagootii fi kan Chicaagoo alaa kan akka Ohio kan Michigan, Indiana, Wisconsin irraa dhufanii hawaasa Chicaagoo kana bira dhaabbachuu qabanii deeggaruu qabanii hawaasi kun mana bitachuudhaaf chuun fedhii qaba. Dandeettis yoo qabaachuullee baatan ammaaf jechuudha hawaasi naannoo kan qubatu magaalli kun magaala guddittii biyya Ameerikaa keessatti galma qabaachuun uummata Oromootiif hiika guddaa qaba. Egaa namni magaala akkasii keessatti mul'ate addunyaa biratti hin mul'ata. Kanaaf waan akkasii kana akka deeggartan akka dhuftanii konferensii kennan irratti hirmaattan wiikeendii waan ta'eef namni lafa jiru dhufee yoo hirmaate gaariidha. Hawaasa naannoo kanas akka deeggarru akka jajjabeessinu kaayyoo isaanii mul'ata isaanii kana galmaan ga'uudhaaf waan gargaaruu qabnu akka gargaarru jedhee egaa waamichi ani dabarsu dhaamsi ani jechuun kan dabarsulleen kanuma guddaan. Dr. Ibrahim Ameelemo, Pireezidantii Waldaa Qormaata Oromoo yookiin OSA keessummaa raadiyoo Afuura Biyyaa taatanii dhiyaachuudhaan gaaffii dhiyaate hundaaf deebii nuu kennuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin galatoomaan isiniin jedhaa. Walgahiin Waldaa Qormaata Oromoo kan walakkeessa waggaa akka inni milkaa'u raadiyoon Afuura Biyyaa isiniif hawwitii nagaatti. Obbo Israa'el carraa naa kennitaniif hedduu galatoomaa sanis. Yaada. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenyaa contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadhaa. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.